Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu tokko tuqaa 2-4 dating in history kan jedhu waliin ilaalla. Aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa seenaan tokko yeroo raawwatutti bara isaa kaa'uun maal jennaani dating in history yeroo isaa kaa'uun dating in history jennaan jechuudha. In recording to the past, historians try to determine the exact time when events occurred. Wanta yeroo darbe ta'e yeroo historian qoratan jechuudha. Historian yeroo qoratan maal gochuuf yaalu exact time sana yeroo sana kan itti raawwate sa'aatii isaa kaa'uuf ni yaalu jechuudha. That is what we call is dating. Kana maal jennaani? Dating jennaan jechuudha. Dating is a figure or numerical statement that express the time of a historical event or process. Dating inga maani yookiin lakkoofsadha yookiin immoo numerical statement jedhanis kaa'uu dandeessu jechuudha. The duration in the time could be short or long. Wanti sun yeroo raawwatetti seenaan sun yeroo raawwatetti yookiin barri isaa dheeraa ta'uu danda'a yookiin dhiyoo ta'uu danda'a jechuudha. Yookiin fagoo yookiin dhiyoo ta'uu danda'a. Therefore, historians describe the period of event by using certain subdivision or unit of time. Kanaafuu jechuudha qorattoonni seenaa maal kaa'aniiru yeroo jechuudha bakka garagaraatti qoqqoodaniiru jechuudha. Hence, the figurative expression express the exact date on which event occurred. For example, yoo ilaaltan amma kan taa'eeti jiru jechuudha. Dating isaa kan taa'ee jiru fakkeenyaaf kan waraana Adwaa. The Battle of Adwa took place on March 1, 1896. Kanarratti kan inni waraanni Adwaa gaggeeffame jechuudha. Maarchii 1 bara 1896 jechuudha. Ethiopian Renaissance Dam was initiated on April 2 bara 2011 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Hidha laga Abbayyaa jechuudha. Bara kana kan inni eegale jechuudha. April 2 bara 2011. Dating in history is expressed in numerical statement such as decade yeroo jennuga waggaa 10 kan inni of keessaa qabu waggaa 10 century immoo waggaa 100 and millennium immoo waggaa 1000 kan inni of keessaa qabu jechuudha. Datinginga isaan kanaan ibsamuu danda'a jechuudha. Numerical statement isaan kana decadeedhaan centuryidhaan akkasumallee millenniumidhaan ibsamuu danda'a jechuudha. A decade refers to a period of 10 years. Decade maal bakka bu'a jechuudha? A period of 10 years. A century is 100 years. Century immoo 100 years bakka bu'a. Whereas a millennium refers to 1,000 years. 1,000 years bakka bu'a. Gaa 1000 jechuudha. For example, the years from waggaa 1100 hanga 1909 kun maani are the first decade of the 20th century. 20th century. 20th century. As egaa kanarraa kana gidduu kan jiru waggaa meeqadha? Waggaa 10 garaagarummaa waggaa 10 kana gidduu jira. Decadeedha kun jechuudha. Decade. Kanaafuu first decade of the 20th century jennaan jechuudha kan.
The years from kun immoo 1900 hanga 1999 1999 jechuudha. Kunoo are the 20th century. Kunis 20th century. Kana gidduu immoo kan jiru maanni waggaa 100 jechuudha. Waggaa 100 kan jiru. Kanaaf maal jennaan century jennaan jechuudha. The year from waggaa 1000 hanga 1199 kana gidduu kan jiru immoo meeqadha? Waggaa 1000 jechuudha. Gidduu garaagarummaa. Kanaaf maal jennaan? The second millennium jennaan. The second millennium. First millennium isa kam ta'a jechuudha? Waggaa tokkooti hanga 1000 maal jennaan? First millennium jettuun 1000 hanga 1199 immoo second millennium jettuun. Second millennium. Ifadha jedhee yaada. The primary purpose of dating in history is organize past events according to their sequence of occurrence by using calendar. Egaa dating history kaa'uun maaliif barbaachise? Calendaraaf kaa'uudhaaf yeroo kana uumame, yeroo kun yeroo kanatti uumame, kun yeroo kanatti uumame jechuudhaaf akka nuuf mijatuuf jechuudha. Dating guyyaa inni seenaan sun raawwatame kaa'uun maaliif barbaachise? Kalendaraan kaa'uun akka nuuf mijatuufidha jechuudha. This is what we call chronology. Kanaaf maal jennaanga? Maal jennee waamna? Isa dating isaa kana keenyu kana chronology jechuudhaan waamna jechuudha. The two widely used calendars worldwide are Gregorian and Islamic. Egaa kalendara hedduutu jiru addunyaa kanarra. Haa ta'uuti malee baay'inaan kan fayyadaman addunyaa kanarratti Gregorian fi Islamic calendaridha jechuudha. According to the Gregorian calendar, time is counted forward and backward from the time of the birth of Jesus Christ. Akka Gregorian calendaritti jechuudha. Kan lakkaa'amu kalendariin maanni dhaloota Kiristoosiin duraa fi dhaloota Kiristoosiin booda jedhameeti kan inni lakkaa'amu. Kunis backwardii fi forwardiidhaan lakkaa'ama jechuudha. Kana jechuun backwardii fi forward yeroo jennu akkasuma ta'e asitti dhaloota Kiristoos yeroo dhaloota Kiristoos yoo ta'e dhaloota Kiristoosiin dura kan jennu dhaloota Kiristoosiin dura kan jennu 1 2 3 jennee asitti lakkoofna. So Kiristoosiin dhalatiin dura jechuudha. Dhaloota Kiristoosiin booda jechuun immoo 1 2 3 dhaloota Kiristoosiin booda jechuudha. 1 2 3 jechuudhaan itti fufna. Akkasiin lakkaa'ama jechuudha. Backwardii fi forwardii kan inni lakkaa'amu. The time before the birth of Christ is refers to as a BC, before Christ. Dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha kuni. BC yeroo jennu egaa before Christ abbreviationidha kuni. Gabaabbatee barreeffameetidha. BC. Whereas the time after the birth of Jesus Christ is expressed as AD. Immoo AD jedha. Kun immoo dhaloota Kiristoosiin booda jechuudha. Anno Domini jedhameet bakka buufamee jechuudha. Kun abbreviation isaati. Latin term meaning kun Anno Domini ni jedhu kun jecha Laatiniiti jechuudha. Hiikni isaas the year of the Lord. Maani the year of the Lord jechuudha. Waggaa maaliiti? Waggaa gooftaa jechuuti. Waggaa gooftaa jechuudha. Ethiopian use its calendar and periodization. Itoophiyaan kan mataa ishii ni qabdi jechuudha. Kalendara mataa ishii.
The Ethiopian calendar is 7 to 8 years behind the Gregorian calendar. Calendar Ethiopia kan inni wal caalu jechuudha. Gregorian calendar ifaan waggaa 7 hanga 8 kan inni wal caalu jechuudha. The Islamic calendar follows the event called Hijra to count time forward and backward. The Hijra was a flight of the Prophet Muhammad and his early followers from the town of Mecca to Medina in 622 AD. Hence, BH stands for the year of before Hijra, and AH refers to the year of after Hijra. Egaa Islamic calendariin immoo maanni Hijra count time forward and backward. Inni immoo maanni Hijraan Prophet Hijraan jechuudha. Erganni Makkaa irraa gara Madiinaa, Makkaa to Madiinaa erganni godaaniiti jechuudha kan inni lakkaa'amu. Innis backward fi forward jedhameeti kan inni lakkaa'amu jechuudha. Backward fi forward lakkaa'amu akka Gregorian calendarii jechuudha. Yeroo Prophetiin Makkaa to Madiinaa yeroo deeme jechuudha. Makkaa irraa gara Madiinaa yeroo inni deeme as yoo ta'e innis akkuma isa kana after Hijraa fi before Hijraa jedhameet qoodameera jechuudha. Yeroo kana gara Madiinaa yeroo deemetti kun after Hijraa ta'a jechuudha. Kun after Hijraa H ta'a. Kun immoo before Hijraa BH ta'a. Egaa yeroo inni gara Mecca to Madiinaa deeme jechuudha. Gara Madiinaa yeroo inni deemetti Prophetiin Muhammad kun jechuudha akka Gregorian calendaritti meeqa ta'eera jechuudha. 622 AD ta'eera. AD ta'eera jechuudha. BH money refers to before the Hijra, H more after the Hijra. Historical timeline enabling quickly visualization and form clear idea of the passage of time about events. Egaa timeline kana yeroo laalu jechuudha akka dafnee hubannuuf akka sammuu keenya keessatti qabannuuf maal godha jechuudha nu qarqara jechuudha. Akkasitti pireediidhaan yeroodhaan qoqqooduun kun akkasiin kaa'uun kun jechuudha. Akkasiin qoqqooduun kun maanni akka nuti clearly hubannuuf akka seeraan hubannuuf akka qulqullinaan hubannuuf kan nu qarqarudha jechuudha. In addition, the timeline show you when and where events happen during the discussion period. See the timeline below. Akkasumallee maanni eessatti uumame yeroo kam uumame jechuudhaaf kan irraa hubannudha jechuudha timeline kana. Akkuma asirraa argitan prehistory history jedhee qoodee jira. Prehistory kanaati asii history immoo gara kanadha jechuudha. Isaan kun bara baraan qoqqoodeeti jira. Akkuma argitan asirraa. Isaan kana tokko tokkoon ilaaluu dandeessu. Prehistory 3 million years to 3000 BC. Kun prehistory dha jechuudha. History immoo 3000 BC to now a day. History immoo waggaa 3000 before Christ fi hanga har'aatti kan jirudha jechuudha. Kan inni qoratu. Prehistory immoo waggaa miliyoona 3 haga 3,000 jiru kan qoratudha jechuudha. Akkuma argitan akkasiin qoqqoodamee jira.
Paleolithic, Neolithic jedheet, Ancient Modern Age akkasumallee Contemporary Age isaan kan akkasiin qoodeeti jira jechuudha. Isaan kun figuriin kun maali? Historical timeline jechuudha. Historical timeline. Historical timeline maaliif fayyada? Akka nuti waan sana dabnee hubannu yooma kan inni history sun seenaan sun kan inni raawwatame yoomidha akkasumallee eessatti raawwatame kan jedhu kan nutti himudha jechuudha. Timelining kun because of the length of time, historians organize the human past into separate period after identifying significant development and giving the label to each period. Ega erina yeroo kanaatiif jechuudha maal godhaniiru jechuudha qorattoonni seenaa yeroo kana qoqqoodaniiru jechuudha. Qoqqoodan akkuma argitan asirratti qoqqoodaniiru ancient age, medieval age, modern age jechuudhaan qoqqoodaniiru jechuudha. Akkuma argitan prehistory, history jechuudhaan qoqqoodaniiru jiru. This is what we call periodization in history. Kana maal jennee waamna jechuudha qoqqoodinsa kan qoqqoodamuu ni kana jechuudha. Timeline kana maal jennee waamna? Periodization jennee waamna jechuudha. Periodization in history. Accordingly, history is conventionally divided into ancient, medieval and modern history. History ga akkasiin qoodus ni dandeenya jechuudha. Divided into ancient kan durii, kan giddu galeessaa fi modern history jennee isaan marra jirudha. Modern history isa jennu akkasiin qoodameetii jira jechuudha. Video taanuun tokko tuqaa 3 the evolution of human beings kan jedhu walitti deemna. Nagaan haa turaa.